Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalala Dhugaa handha kan laallu dubartoonni ofeeggannoo godhaa Gonkuma Dhiira amaloota afran kan Qabutti bultii wajjin hin ijaarratinaa hin heeruminaa ofeeggannoo cimaa godhaa kan jedhu taha hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan mallattoo subscribe jettuun tuquun dagatina yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa. Yeroo jaalalaan qabamnutti akkuma beekamutti wanni sammuu keenya keessa deddeebi'u yeroo hunda nu yaannu namum jaalanne sun qofa argachuuf deemnaa malee waan biraa hin laallu. Kanaafuu jaalalli bal'aa jedhama. Jaalalli bal'aadha. Kun immoo bal'ummaa irraa kan ka'e waan murtii keenya egeeriif nu miidhu. Keessumattuu bultii ijaarrachuu jechuun nama umrii guutuu wajjin jiraachuuf murteessitu. Kanaafuu jaalalaan yoo qabamne murtii kana murteessuuf uf duuba garanaa hin jennu waanuma jaalannu qofa fi murteessina. Kun ammoo egeeriif dhiibbaa guddaa nurratti qabaachuu danda'a. Murtii hin taanellee akka murteessinuuf nu kakaasuu danda'a jechuudha. Mee nama waan gaarii siif hin yaannetti nama wanti gaariin siif hin ta'u jedhutti heerumiyaati. Nama wanni gaariin siif hin ta'u yaada gaarii si hin qabne wajjin jiraachuu yaadime. Kan si wajjin argamuu hin barbaanne dhiira si wajjin argamuu hin barbaanne kan yeroo wal qunnamtii saalaa qofa si barbaadu yookaan ammoo waan inni barbaadu ati hin qabdu jedhee nama sammuu isaa keessatti yaadu wajjin jiraachuu yaadime yeroo tokkoof nama kan wajjin jiraachuu hin dandeettaa? Baay'ee rakkisaadha. Gaafii kana deebisuun baay'ee rakkisaadha. Nama akkanaa kanatti heerumuu hin danda'amu. Yaadi badaan kan caalee hin jiru. Namni tokko yoo ati waan gaarii argachuu hin dandeettu si wajjin argamuu hin barbaadu bakka ati deemtee yeroo wal qunnamtii saalaa qofa fedhii ofiitiif sirraa yookaan ammoo waan wayii sirraa hidhatee nama yaadu wajjin jiraachuun bultii ijaarrachuun kun waan yaadamuullee hin dandeenye. Yaadni badaan kan caalee hin jiru. Marree amaloota armaan gadii arfan kana dhiirri tokko yoo qabaatu taate Gonkuma itti heerumuu hin qabdu bultiillee wajjin ijaarrachuu hin qabdu nama sunirraa dheessuu qabda. Amala sun keessaa tokkoffaan nama hojii ofii sirra jaalatu. Erga wal fuudhanii bultii ijaarrataniin booda itti gaafatamummaa guddaatti dhufuu ta'a. Dhiirri sirra hojii ofii jaalatu. Egerii akkasiin taane beekuu qabda. Kan yeroo ofii siin kennine yoo yeroo amma siin kennine egerii akkasiin kennine beekuu malte. Kan siin kabajne kan si tuuffatu dhiira dubartii hin kabaj jechuun dhiira miti. Dhiira jedhamee waamamuu hin danda'u. Garuu ni jiru dhiironni akkasii kan nama hin kabajne keessumattuu dubartii hin kabajne kan dubartii tuuffattu dhiirota sammuu xiqqaa. Fakkeenyaaf eessa deemtee eessa baatee eessa galtee waan kan kee hunda ka fageessee yaaduu hin dandeenye. Dhiira akkasii sun fuunaan gaabbuuf jiraatta. Dhiira waan ati barbaadde hojjechuu si dhorku. Yoomiyyuu jiruu keetiif dhiira akkasii sun si hin ta'u. Kanaafuu nama hojii ofii sirra jaalatu heerumuu hin qabdu ka yeroo si kennee si gargaaree yaada si gaafatee si wajjin deemu dhiira amala akkasii qabu sun filachuu malte malee ka yeroo ofii si hin kennine. Ka erga wal fuutaniin booda si laalle dhiira akkasii sunitti heerumuu hin qabdu. Lammaffaa dhiira sababa baay'isu. Yeroo hedduu yookaan ammoo sababa wajjin waan ta'e hunda sababa wajjin kasii himu si caalaa waan biraa jira jechuudha. Namni tokko yeroo hunda yoo ka sababa baay'isu taate waan wayii tokko hin godha jedhee yookaan ammoo sababa wayii kaa'ee yeroo hunda sababuma kaa'ee ka deemu ta'ee kun dhiira akkasii sun egeriifillee jiruufillee siin ta'u yeroo ka sababa baay'isu taate wanti wayii kasi caala jaalatu jiraa jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda siin kennu yeroo hunda waan sunii kenna sababa baay'isa ati waan suniin fudhattaa jechuudha. Ammoo dhiira si kijibu yeroo hunda wal amantii fi waadaa walii kabajuu irratti hundaa'a jaalalli yookaan bultii waliin ijaarrachuun nama yeroo tokko kosi kijibna wajjin jiraachuun qabdu.
waan xixiqqoo irratti miti waan agartee laayifii waan jiru wajjin wal qabate kanarratti dhiira si kijibdu itti heerumuu hin qabdu. Kan yeroo hunda si wal lolu kan yaada kiyya qofa yaada kiyya fudhadhu yeroo hunda dhiibba sirra godhu wajjin itti heerumuu hin qabdu dhiira akkasiitis. Kanaafuu dhiira sababa baay'isuu kan si kijibuu kan yeroo hunda si wal lolu barbaadu yaada kiyya qofa sirri ka jedhu dhiira akkasii sun sin barbaachisu itti heerumuu hin qabdaffa. Kan waadaa cabsu fakkeenya fi waadaa dagachuun ni jira. Yeroo tokko yoo dagatee cabse dhiifama goota fi garuu kan yeroo hunda waadaa cabsu waan tokko hin godhadhe kan goone akkam goota. Wajjin jiraachuun nama akkasii sun baay'ee ulfaata. Kan uf jaju waan an jedhu hunda dhaggeeffadhu waan an jedhu hunda dhugaadha yaada kiyya malee ka biraa sirrii miti yaadni kan kee dogongora jedhe dhiira amanutti dhiira akkasii sun wajjin jiraachuun egereef man keessatti nama ibidda keessa seenee jechuudha. Kanaafuu dhiira waadaa cabsu dhiira uf jaju ka waan an jedhe qofattu dhugaa jedhee akkasitti amanu dhiira akkasii sun irraa ammuma fagaachuu qabdaa jedhe. Arfaffa dhiira si gowwoomsu ka si shawwatu ka dubartii biraa sirra baasu dubartii tokko sirra ka baasnan dhiifama hin barbaachisu. Dhiira suniin adda ba'i erga tokko si gowwoomse lammaffaa si gowwoomsuun isaa ifatti dirree waan jiru. Dhiira sammuun isaa hin bilchaatiin kan yeroo hunda humnatti amanu ka waan tokko yaadan si hiikuu hin dandeenye yeroo hunda si tumuu fiigu. Dhiira akkasii sun irraa fagaadhu. Maarree hordoftoota koo qophii koo har'aa kanatti akka gammaddan abdii guutuun qaba. Xumureen jira. Viidiyoo kanaan dura yoo kan hin laalin taate viidiyoo lamaan iskiriinii irratti isin amma ba'u kana laala. Ammoo chaanalii keenya kana sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Ammoo viidiyoo keenya jaalattan laayikii godhaa. Ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoomfannaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.